harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo arraan tana waan lamaan takkaan isiniif himuu dhufe. Waanni lamaan sanis waan takka hedduu na rifachiisee fi tokkommoo hedduu na dinqisiise jechuudha. Hedduu na dinqisiise maali? Namicha maqaan isaa Amiir jedhamu jechuudha. Jiraataa biyya Liibiyaati. Hajjii godhuudhaaf akkuma nama kaanii adeemsa isaa xumurateeti eerpoortiitti argame. Yeroo eerpoortiitti argamu kana waan jara eerpoortiirraa isa mudate waan nama gaddisiisu. Maali yoo jettan ta'e dhimma nageenyaatti hojii wal qabatee xiqqoo maqaan kee rakkoo qabaati. Hanga maqaa kana siif cheeggoonu xiqqoo obsi jaaniin. Kanaaf namni maqaa sekuritiidhaa maqaa isaa kana cheeggoruudhaaf kutee haalaa fi kana sirreessu jiraachuu. Giddumaa kanatti xayyaarri silaa isaan fuudhee karaa hajjii deemu waan hundi xumuratee isaa inni itti lafaa ka'u geesse. Samboda xayyaara kanaan akka deemuu dandeenye isatti himanii xayyaarri warroottan dhufe kan biraa fe'atee ka'ee bararuu eegale. Xiqqoo akka bararee deemeen kaapiteentichi baay'ee guddaa rakkina xayyaara mudate jee deebisee qubsiise. Ammallee marsaa lammaffaa rakkina silaa mudate jaan san sirreessanii osoo isan fuudhin jechuun akkuma taraa duraa sanitti isa dhiisanii ka'ee xayyaarri deeme ammas. Xayyaarri yeroo xiqqoo deemu rakkoon isa mudatee deebi'e. Waggaa kana kaapiteentichi maal hubate? Namicha ammaan tana Amiir jedhamu kana kan dhiisee deeme kana isa yoo fuunee deemne malee nagaan deemuun keenya hin jiru jee samboota isa kana fuudhanii jechuudha. Namicha kanaan maal jedhamu ture? Carraan kee hin jiru ammatuma dhufu hajjii gootaatii tanaafuu sabbarii firraa kara mana keetii galii jaaniin. Garuu inni immoo an hajjiin hin jedheetiin manaa bee hin galuu jeeti eerpoortii keessa didee taa'e jechuudha. Xayyaarri ugguu lama bararee ugguu lamaanuu rakkoon teeknikaa isa mudattee deebi'ee waggaa sadaffaa irratti ugguu xayyaara kan inni dhaabbate xayyaarri nagaan deemee hajjii dhaqee jechuudha. Haaluma ammaa asirratti agartan kanaanii paayilootonni xayyaara san oofaa turan isa kana dinqisiifatanii footoo wajjin kaanii akkasuma biyya Suudii keessatti illee namoonni adda addaa wal jalaa qabanii miidiyaan addunyaa gurguddaa kun wal jalaa qabanii waa'ee namicha kanaa haasa'u jiranii jechuudha. Asirratti waan gaafii namatti ta'u hariiroon namichaa fi rabbi jidduu jirtu maal waan jaamuutu gaafii namatti ta'a. Xayyaarri isa dhiisee deeme uggulamaanuu rakkoon teeknikaa isa mudattee as deebi'ee jechuudha. Kanaaf hariiroon namicha kanaa fi rabbi jidduu jirtu maali waan jiruutu gaafii namatti ta'a. Waan kun garuu hedduu na dinqisiise jechuudha. Namichi kun dhiiroo maal rabbi biraa qaba harka waan jiruutu gaafii natti ta'an akka jette jechuudha. Viidiyoon lammataa immoo artistoota Oromoo baay'ee yoo kan agarru ta'e eegee isaan dhukkubsatanii siree gubbaarra ciisan gargaarsaaf waliif lallabnaa jechuudha. Asirratti akka fakkeenyaatti kan isin kaasu Khadiir Martuu dhiyeenya kana dhukkubuu ture, Abdishuu Ammaa akkasumatti dhukkubuu ture. Yeroo guddaan artistoonni Oromoodhaa baay'inaan yeroo isaan dhukkubsatanii gargaarsi sooshaal miidiyaa irratti hojjetamaaf. An akka jette kanarraa maaliin hubadhu? Artistoonni Oromoodhaa sirba yookaan wallee tana qofa akka dalagaa qabatanii deeman. Maaliif jennaan? Sirba yookaan wallee tana qofa akka dalagaa qabatanii deemuun hin ta'u. Wallisuun miira keessa jiru ibsuudha dandeettii aartii tokko rakkoo qabu. Garuu immoo walleen akkuma jirtu ta'ee artistoonni Oromoodhaa oduu moggatti biizinasa biraa keessa seenanii hedduu gaariidha jeetii yaadu. Kana irrattis wal jajjabeessanii biizinasa keessaas wal galchanii akkuma wal dura jiraniin akkuma maallaqa walirra qabaniin oduu wal harkisanii hedduu bareedaadha jeetii yaadu. Asirratti kan agarsiise maaliin isin kaasuu barbaada? Artistii cimtuu dhalattuu magaalaa Jimmaa tan taate Bishiriyaa Boshiraadhaa jechuudha. Interviyuu isii tokko dhaggeeffatee ture hedduu garaa nama nyaataa jechuudha. Maal jettee gaafatte? Baala gizeedha jettee gaafatte baala gizee gubbaanin baala gizee malee gochaan baala gizee miti. Baala gizee maqaadhaan yoo ta'e taaneerra. Gochaan garuu hin taane. Yoo jettu yoo hin jedhu namni tokko baala gizee kan jedhamu wanta ati barbaaddu sinsii guutamee akkuma ati jettu baandii biiftuu keessa namni hojjetu jedhamu konkolaataa qabaa, mana jireenyaa 2-3 qabaa, maatii isaa biyya alaatti, ijoollee isaa biyya alaatti barumsa barsiisaa kan jedhamu baay'eedha kan jiru. Anamma yeroo baay'ee hojiidhaaf yeroo deemu an taaksiidhaan akkuma uummata biraatti kan deemu konkolaataa keessa dhaabdee faana naan jedhu jira. An konkolaataa miti gaariyyuu hin qabu. Waa'ee akkama mana harkachuutiin fakkaata waan sangalmaa'uudhaaf akka biiroo wayii dhaqanii achitti namni arge wallistuu beekamtuudha, wallistuu cimtuudha, jaalatamtuudha akka Jimmattii fi akka Oromoo guutuu biratti illee jaalatamtuudha. Sanii namni tokko achitti argee maal jeen hayaatillee asuman wajjin dhaabbattaa jeeti ishee sana gaafate. Waa wayii gaafachuudha deemnee jennaan mucaa wayii nu duukaa ture. Sinillee waa gaafatte. Atis nu wajjin rakkinaa sooftaayii. Ofitti buttee nuti teessisna jennee nu si abdannaa naan jedhe. Akkamiin jedheen maatama mana hin qabdu naan jedhe. Homaan dubbanne nan callise jala.
Maaliif dubbattus namni si namanu kwa. Nuti rakkina keenyaa nurraa furte jennee si eeguuf jirra. Atillee lakka asuma nu wajjin dhaabbattaa jeeti ishii gaafate jechuudha. Waan hin deebisuuf wallaaleetiin firraa usee jettee hedduu garaa nama nyaata. Akkuma nama haanittiin kaaskii fayyadama jettee interviyuu sanarratti akkuma nama haanittiin dalagaa harkadhees niin dalagaddaa akkasumattiin jiraadhaa ijoolleetti guddisaa Finfinnee keessa jiraachaa jiraate. Ammoo guddoon mee fuulduraaf yoo maal harkattee feetaa jettee michoo yoo gaafatte. Otuma waan ilmoo namaatiif barbaachisu kana utuun argadhe Finfinnee keessatti. Mana jechuudha. Mana jireenyaa. An utuu mana jireenyaa argadhe waan biraan barbaadu. Manuma jireenyaa tokko kan keessa jiraadhu silaan harkadhe jetteeti deebisaa gooteef. Sadarkaa kanarra jira jechuudha. Anis akka fakkeenyaatti kaase malee artistoonni Oromoo irra guddaan rakkina kana keessa jiran. Kan fide artistoonni Oromoodhaa ikoonoomii irraa fagoo jiran sirbuma qofa wallee qofa akka dalagaa qabatanii deemu jiran. Biizinasa keessa galaan jiran jechuun ni takka lama jettee lakkaa'uu dandeessa artistoota Oromoo kan biizinasa keessa jiru. Muraasa jechuudha. Irra guddaan immoo wallee keessa jiran wallee sanarraa yeroo waan takka ta'an sooshaal miidiyaa irratti gargaarsi guuramaaf. Hanga yoomeeti artistoota Oromoodhaa sooshaal miidiyaa gubbaa irratti gargaarsi guuramaaf. Hanga yoomeeti artistoota gaa Itoophiyaa sana keessa waliin jiru hedduutu jira. Kan arge haga ammaa sooshaal miidiyaa irratti gargaaraa jaanii lallabaniif artistoota Oromoo qofa dhugaa yoo walitti himte jechuudha. Kanaaf mee haala kamiini artistoonni Oromoo kun akka gargaaramanii if danda'anii hojii qabaatan goruun danda'ama. Warri beekumsa nurra qabdan gurguddaan hedduutu jira. Kanarratti marii godhanii haala kamiin namni tokko wallee jalatti hojii danda'a qabaatee hojjechuu danda'a. Wallee qofa aartii qofa osoo hin ta'in akkamitti biizinasa mataasaa qabaachuu danda'a. Artistoota Oromoo kan dhalaatis haa ta'u kan dhiiraatis haa ta'u jechuudha. Hanga yoomiiti miidiyaa irratti sadaqaan kadhatamaaf. Kanaatu hedduu gaafii ta'ee saniifin isin dhiyeesse miidiyaa mataa keessan gubbaa waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa isin jaa viidiyoo biraatti nan gabarti deeminutti chaanaala keenya sabiskiraayib godhaa guddaa galatoomaa torban gaarii isin haa ta'u nagaan na tura.